Maal si godhe? Taa'ee caccabsini. Harka na qabdaati. Isi. Deemaa caccabsi. Ayyaa narraa deemani farmaa. Narraa deem. Deem narraa. Narraa deem. Narraa deem sina jeeqa narraa deem. Narraa deem. Hayyeena deemaa gattaa idarsa. Narraa deem. Narraa deemi narraa deem. Min deemee. Narraa bayi mana kana uff na jooyta narraa deem. Narraa deem. Narraa deem narraa gabbay narraa. Eessa? Hai. Hai. Gabbay haadha koo telefoon waan nagaa batta. Telefoona. Laa ilaaha illallah. Nagaa batta. Nagaa batta. Caccabsite khalaas caccabsite. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtan nagayaa fayyaadha jirtanii wal duraa babbanneemi. Egaa fayyanaa qabdanii warreen kiristaanaa kan musliimaa kan waaqeffataa hunda keessan Oromooti isiniin jaaladha. Isinirraa badeetiin jira dhiifama. Dhiyeenya kana waliin agarree viidiyoo isin waraabaan jiru. Egaa waliin viidiyoo isin waraabuu dhiiseef arra dirqameetiin as bahe malee dhugaa dubbachuuf hedduu takkan arrabsitan sababa obboleettii duniyaatti. Maal immoo arraba dila san hin qaanfattanii baranis keessanumaa bara. Duniyaan yoo taatees anis keessanuma. Nu hundinuu tokkuma jechuudha. Rabbi tokko nu haa godhu. Nuti silaa'uu Oromoon mana tokko keessattuu tokko ta'uu hin dandeenye. Nama afur yoo taane waliin galu. Akkasuma walii galuu dhabuu bilisummaas nu dhorkee Rabbi nu haa bilisoomsu. Warreen arrabsitan san caalchiseetiin isin jaaladhaan. Warreen arrabsitan. Anu humaa nan gootan mana kiyya keessa. Humaa dhuftanii mana kiyya keessa nan xuyne na arrabsitan arrabni diliitu isin irra deema. Warreen akkas namaa ittanii na arrabsitan naafi duniyaan tokkuma walitti deebuu dandeenya adda hafuu dandeenya. Ramadaanni dhufee jira. Ani dhiifama isinii godheetiin jira warreen na arrabsitan san. Boo dhiifama isiniin godhu wallahi akkasin na arrabsitaniimi baatii araaramaa ta'us deema wallahi isiniin araaramu. Dhugaa dubbachuuf hedduu takka na arrabsitan. Namaa baranis rabbumaan na kalaqe. Naafi duniyaa adda gootanii akkasitti ana na arrabsuusan. Maaliif na arrabsitanii beektaa? Hedduun keessan dhalaadha. Irra hedduun keessan dhalaadha warri na arrabsitan. Dhalaan dhalaaf tumsiti. Haqan beeytu dhalaan. Dhalaan tarabbi qaceelchee malee cinaacha jallaarraa uumamte jedhan. Dhalaan. Saniifuu cinaacha bitaarraa uumamte. Dhalaan ni beekan. Kanaaf duniyaa dhalaadha jettaniiti faarsitan. Isiin dhalaa taatee faarsanis baranis foon keessanii bara. Yoo dogongora qabdanaan jechuun maal akkasiif nama solleessuun arraban. Kanaafuu warreen feetanis na daawwadhaa warreen feetanis dhiisaa. Cinaan tokko Oromummaa maqaa balleessaa. Oromoon maali akkasii nama arrabsuun saba biraa yoo ta'e dhugaa dubbachuuf saba biraa yookaan Soomaalee yookaan Amaaraa yoo fudhattan wal guddisa waliin arrabsan keessaan dhufanii nama gorsan. Isin tokko gaaf tokko kanaan jee beektanii amma dura waa'ee kanarratti sabiskiraappii irraa deeffadhaadhaa jee. Dachee kana sabiskiraappii isaa deeffadhaadhaa jee. Beekaatiin dhiise nama sarriimuuf hin godhu jee. Kan qaanfan sabni biraa bar dhugaa dubbachuuf saba isaa ta'uu qofaaf wallolle jee waan fedhe naasa'u. Wallolle ta'etuuf sabiskiraap irraa deeffadhaa jee. Ati deeffadhu Oromoon sabiskiraap warri na godhee hunaaf ga'a. Miliyoona 80 ol caala. Kanaaf namni tokko ni lola ni isni araarama. Baatii araaramaa as deemaa jara keenya isinittiin araaramu warreen akkasiin arrabsitan san rabbi irrattiin isin dhiise. Egaa har'a dirqameetiin as ba'e wanni as na baasee viidiyoo waraabuun kaan ilaa hanga dhuma soomanaaf waraabuun kaan iida booda viidiyoo waraabajeetiin kaayyeeffadhee jira. Garuu obboleessa kiyya kanii fi biiftuun siirii itti gootee maraachiti. Haadha mana isaatii wal dhorkiti. Duratti biiftuu san jibba har'a biiftuu faarsee
mana isaa darsa caccabsee waa meeqa godhe. San jechaan ol bee viidiyoo kana waraabe malee viidiyoo waraabuun kaane. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota Abrahaam Abdallaa cinaa dhadhaabbadhaa. Mee biiftuun Abrahaamitti gusiirii gootuun isin daawwachiisa. Daawwadhaa namni rabbi sodaachuun gaarii waan hojjetan keessatti rabbi sodaachuun gaarii. Wooma godhan hunda keessattuu rabbiif diroo qabuun gaarii. Michiyoon tun kan qaanfatin kunoo siirii hoggaa Abrahaamiif gootu. Daawwadhaa kunoo daawwadhaa naa hojjetu. Maaliif achi nageessu hijaa bakka tanaa itti intatti daalakkaanuu isaa gosa naturaa isii gaafadhee sinaqaa irraa raafite akkatti xiinqamaan turu irraa isinii mara jechuudha. Siiriitti godhu jirtu kunoo. Asitti kata kana godhu jirtu. Bismillahirrahmanirrahim. A'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim. Siirii hoggaa Abrahaamiif gootu daawwadhaa. Siirii bakka siiriitti gootu tana eenyu geessee hojjetan? Formaateetuuf ni beektan. Taniin mana keeyyannaa dhuftee viidiyoo hojii waraabisan ga'a. Walitti illee fayyinee jirra. Formaateef bakka kana geesse. Maraattuun akka olii wal barbaaddii miire. Ammallee gaa formaateef fayyite ittiin qofa qabaa. Ammallee waan fayyine bakka siiriitis ni beektee jechuudha laalisiinsan. Formaateetu bakka tana fidee jechuu fayya. Takkanaati. Rabbi irraa sodaadhaa. Yaa dhiiroo warreen siirii nama gootanii bakka walaaltu dheeytan. Mee akkam godhan? Daawwadhaa mee? Ufuu. Kan qaanfan. Akka waan asitti akka na dudduftuu taati kam? Azu billahi mishtaara jiru. Tana musiibaa rabbitti haa buusu biiftuu baantan. Darbamtu. Gaafa sammaa dhiisanni hin dhiisinii jenneen nuti. Har'a siiriitti gootee maraachite. Garuu du'aayii godhaaf. Sheekkotii bira deeynee ni wallaanna ammaas. Asitti kata kana godhu jirtu siiriin isin achi bu'u. Uff. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya siiriin Abrahaamiif goote tana fakkaatti. Biiftuu hogguu siirii itti gootu isin daawwachiiseetiin jira. Mee Abrahaam Abdallaa hoggaa siiriin tun isa maraachitee haadha mana isaatti guyyuma keessa nagaan biraa beetti garagalee darsa caccabsee maal godhee haadha mana isaa tumuun isin daawwachiisa. Kun onaa hojii daawwadhaa. Kaameeraa kanaan dhossee waan na jira. Hulaa akka gaggaggaggu ilaala. Hulaa banaa jechuudha. Hulaa cabsuuf deema laata. Alaa Google. Siiriin namatti taatii sumarratti namanee oola. Siiriin mana mangootu rabbi malee jechuu jiraan. Tumu seena. Wayi miskiin jee seeqamee na biroo. Ayyanan deemaa sirraa Akkana nama gooti siirii. Hin amannee baran duraan. ayyanan feetu maal taate reefu kas gabbaale maal taate si rukkubuu jira. Ayyanan deemaa gattaa idarsan dafe wancaa cabsini. Abrahaam maal taate maal si rukkubuu jira. Ayyanan kabaa deem. Duumna taate kana dafa Rabbi karaa deemuuf dha. Du'a jira dadhabadhaa. ayyanan
ture nama wakana tuset. Nata diamta. Naradem. Naradem. Mana dia naradem? Mana kau yang makai? Mana dia makai? Mana dia biasa tinggi. Naradem kalas. Fat jangan itu naradem. Argati yo na jipita lere mana ki khaysan ta ga mal ma karam na. Naradem kalas. Dia mana sih naradem? Mal ta tem ji yo wan go te sit go te ga. Jalan kan? Biiftuu sirra daaba jaanee dur biiftuma jibba har'a biiftuun daaba jaan Ega shuma wan go te sit go te samale na. Dia masih bisa dah bayar ada dia. Ai ba. Dia masih dia. Kalau ga ga ti kan chite. Itu masih pun masih wala kita. Si ga chite. Alingo. Apa? Mana tani. Naradem. Ah, uy naradem. Nami naradem. Mana naradem. Aramin dia me. Naradem mana kana? Na jo naradem. Naradem. asitti akka tokko nama gosa siiriin isaa Satti gabbane. Ah. Wa. Naradem tu lagi sih naradem. Naradem. Rabbi khiyana di zayyana dema. Naradem yalla. Ya Allah. Naradem. Ayyana dema. Naradem yalla. Kununate. dirmadhaaf yaa rabbi dirmadhuuf qofla maraatuuti lalkun hugguu nama eegaltu kan jechuudha maraatuun Manta. rabbi isaa gargaaree hordaa Naradem. Dem nara. Ya Rabbi khiyya manta te. Naradem. Dem naradem. Naradem mana surah naradem. wayaa biraa maldallaa Naradem. Satti dema si. Naradem. kaameeraa awwaaltee duraanuu akkas gootala kaameeraan isaanii kun awwaal ilaal Naradem. Man barbad. Sekarang naradem. Mana na ko man na ga. Naradem tu naradem tu. Satti dema duba. Ya Rabbi. Jangan kita naradem. Aramin dema. Naradem. Tapi di sini kok. Naradem. Telepon. Naradem. Ayyana dema. Naradem. Dem nara. Dia ga ye. Naradem. Apa nara? Naradem. Ya Rabbi. Naradem. Har wo telepon ana nagamatta. Telepon. telefoona caccabsu jira Ila. Nagamatta. Ya tapsi te ya tapsi te. Nagamatta. Ya Rabbi. kuta kun odiise egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya har'aas tana qabannee isinii dhufne egaa wallaahi wanni hin taane hin jirtu gaa'iman keessatti haa wal maraachaa haa mana hidhaa wal naqaa alaamaan qiyaamaatis yamanuma buute qiyaamaanis duree yaman ittaati jaan amma michoon tun karabbiin sodaatin duraan itti himne nuti isaas hin hambifanne michoo tana gadi hin dhiisinii jennee gorsuu turre har'a kun itti dhuftee Abiraahim Abdallaa akkana jira du'aa'ii godhaa fi cinaa dhadhaabbadhaa hordoftoota keenya waan kana hunda tabakka kana geessitee isii wanna gootes furmaateedha akkuma agartan rabbi araaramuuf furmaatee an fayyidattiin quba qabaa duraanis maraattuu anaa jeeni fayyidattiin quba qabaa maraattuu nuti deebiste gaa'olleen tabakka waa laaltu nama biraa geessitu takkasiiti hordoftootaa fi kabajamtoota keenya hangaan viidiyoo biraa qabaddee isinii dhufu viidiyoo isaanii kana warreen chaayinaala kanaaf haaree taatan akkuma gaseentanitti sabiskiraab laayik sheer godhuu hin dagatinaa hangaan viidiyoo biraa qabaddee dhufu baay baay isiniin jaaladha.